afaan Oromoodha. Wal mudite itti saajumada tola kuintau cayaan saudada afaan Oromoodha. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo Oromiyaa irraa kan isiniif darbu qophii gabbisa afaan Oromooti. Qophii gabbisa afaan Oromoo tanadhaa wajjin qopheessinee kan dhiyeessinu Gariyyaa Tulluutii fi Daani'el Gabramadiin Ariiriiti. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa kenna. Xumurtoota yookaan inni afaan Ingiliffaatiin verbi jedhamu afaan Oromootiin yoo hiikamu birkii dubbii kan raawwannaan yookaan ta'iinsa adda addaa agarsiisuudha. Isaanis waan ta'e, waan ta'uuf jiru, waan ta'aa jiru yookaan waan dalagame, waan dalagamaa jiru, waan dalagamuuf ta'uu fi kanaaf kan kana fakkaatan kan argisiisan xumurtoota jedhamu. Egaa kabajamtoota caqastooteen ammaa tanaa gala xalaa maamiltootaa fi caqastoota teenya biraan ogaanitti sin ceesna. Gumaachi dura kan kaadhimamaa barsiisaa Abbayyaa Sadii godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu irraa gumaacha nu erganii jiraniiti. Kaadhimamaa barsiisaan kun gumaachi kaadhimamaa barsiisaa kanaa hiika jechoota yookiin jechoota haaraa nu erganii jiraniiti. Haala kanaan dhiyeessaa. Kiisii jechuun mucaa durbii utuu hin heerumin deessu jechuudha. Asirratti eega kabajamtoota caqastooteen hubannoo argachuun bareedaadha. Kiisiin kun durbii yookiin intalli osoo hin heerumin mucaa yoo mana deesse hin kabajanu, deesselleen jedhanu dhalte jedhan jechuudha. Kabajaa hin kennanuufi. Egaa gara lixa Wallaggaatti durbii yeroo adoo hin heerumin mana warraatti deette mucaa yookiin daa'imni isiin deette kiisii jedhama. Gara Arsii Baaleetti immoo Qumaantaa jedhama. Booranaa Gujiitti immoo Baanaa jedhama.